Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee ijoollee culullee akkam jirtan nagee qabdanii fayyaadha. Kabajamtootaa fi hordoftoonni horqa barnootaa akkasuma ijoolleen Oromoo hunda keessanuu akkam nagee qabdanii fayyaadha isin jecha. Arralee barumsa editingii kutaa afuraffaa isaa qabadhee isinii dhiyaadheetin jira. Wanta kana hojjechuudhaaf maal akka nu feesisuun isinitti hima. Jalqaba softweerii Ken Master kan jedhamu kana pro isaa oriijinaala isaa jechuun watermarkerii hin qabne kun amma softweeriin kun kaniin mataa kiyyaaf fuudhadhee edit tolchee dizaayin godhee ofii kiyyaaf dalagee nu akka ilaaltan kana isa kana softweeriin kun laayera viidiyoo hanga fedhe fudhatuu danda'a. Softweerii kana Telegram kiyya descriptionii kana banaatiti bakkeen descriptionii itti argamu bakka tana as jala gaxxuuxanii achi jalaan descriptionii boxii jala gubantan linkii Telegramaatu jira achi gubantan softweerii kana lamaan Telegram kiyya kana jala deemtanii ni argattanii isinin jaa. Tanaafu linkii kana achi jala daawulood godhadhaati softweerii kana itti fayyadama. Softweeriin kun hedduu softweerii bareedaadha. Softweerii kana fudhadhaatiti softweerii kanaan fayyadamaan isinin jaa. Waan fedhe isinii hojjeta na amanaadha. Waan hojjenne hin qabu. Isa kana buufadhaa an isa kanaan isin barsiisa. Tutoriyaal isaa kutaadhaan isinin qaraa'isa. Tanaafu linkii isaa daawulood godhadhaati itti fayyadamaadha. Amma karaa barumsa keenyatti haa deebinu. Kabajamtootaa fi hordoftoota holqa barnootaa. Egaa tanaafuu viidiyoo keenya eegaluun duratti warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan chaanalii kana subscribe gochuudhaan namoota subscribe godhaatii mallattoo bilbilaa tanaa banaatii ol godhaa akka viidiyoon amma barumsa adda addaa irraa qabannee dhiyaadhu isiniif hin dabarreef. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Baay'ee softweerii kana lamaan inni isin barsiisa waan ta'eef isa kanaan seentan erga isa kana seentan asirratti ni tuqxan tuqaa sadeen kanarratti jechuudha. Image size kajoon ni tuqxan. Image size isaa kan teebniilatti hojjennuun banattan 12 yookaan ratio 12:80 720 kanaan gootan okay jettaniin 16 ratio 9 jechuu full HD okay isa kana ni banattan. San booda barreeffama barreessuu feetan intro keessan irratti asirra barreessitan jechuudha. Akkanatti hojjechuun dhufe double gizee lama asirra ni tuqxan. Erga gizee lama tuqxan booddee maal gootanii wanta kana barreeffama ni barreessanii jechuudha. Barreeffama barreeffatu feetan san jechuudha. Fakkeenyaaf holqa barnootaa okay. Ol gubbaan kaa bareechuudhaaf jechuudha foormiitti godhuuf okay. Akkana ni gootan okay jettaniin akkasitti ni guddifattan haxarafaa kana qabdanii jechuudha. Bifa kanaan erga akkana guddiftan booddee maal gootan amma barreeffama kana wanti godhuu qabdan addaan sisuudhaaf maal godhuu qabdan asni dhuftan kana kanarra ni tuqxan gadoo deemtan san booda fonta kajoon ni seentan fontii isaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Fontii isaa jijjiiruudhaaf ni seentan fakkeenyaaf fontii kanan fayyadamaa jechuudha. Eeffan akkana godhe booda maal godha barreeffama kiyya kana guddisuun qabaa jechuudha. Akkatti guddisuun illee ni danda'a. Barreeffama kana garuu qubee tan addasiisuun qabaa. Akkamittiin sissa as spacing kajoo quboota jidduu spacing godhaa jechuudha yookaan addasii bal'isaa jechuudha. Odurii isaa hin taane spacing bifa jiru kanaan akka guddisuun hin dandeessan san booda kana qabdanii akka guddisuun hin dandeessan jechuudha. Erga bifa kanaan akkatti godhanne booda maal goona? Akkatti erga tolchine booda maal godhuu qabna? Barreeffama keenya kana
dirqama intro saniin hojjechuudhaaf background isaa barreeffamoota kana keessa jechuudha transparency ta'uu qaba yookaan background isaa PNG ta'uu qabdi jechuudha formatii PNG tiin baasuu qabna jechuudha footootan akkamiin baafna na hordofaa step dhaan jechuudha jalqaba erga akkana goone booda asirra dhufna asirratti jechuudha as yeroo takka ni xuyna San booda transparent kajoo kana ni xuyna jechuudha transparent isaa eefa akkana godhanne booda amma backgroundiin barreeffama kanaatu transparency malee barreeffama kun transparency godhuuf dirqamoonni nuti godhuu qabnu asirran dhigista akka ni xuyna san booda shape ajoo ni filanna shape ni goona shape kana meedaa tana lafa tana guutuu irratti shape tana resize godhuu qabna jechuudha shape tanaan uwwisuu qabna erga uwwifne booda shape tana kalara kam godhuu qabna kalara gurraacha bifa gurraacha goone okay jechuu ni qabna jechuudha erga akkatti okay ni booda maal goona barreeffama keenya san ol baasuu qabna jechuudha barreeffama keenya san akkamitti ol baafna ishii shape tanarra jirame amma shape tana ol oofnetti two back duuba deebisna jechuudha shape duuba deebisne barreeffama gubbatti deebisuudhaaf jechuudha asirra ni xuyna barreeffamni bifa tanaan gubbatti ol nu baha jechuudha erga barreeffamni akkatti gubbatti nu bu'ee booda maal godhuu qabna barreeffama keenya kana copy godhuu qabna jechuudha akkamiin copy goona na hordofaa okay barreeffama kana akkana goota wanni isin jenna barreeffama kana ni tuqatta san booda copy goota kana irra tuqita copy taani erga akka copy si ta'e booda barreeffama hankee kana xiqqoo loosisnaa kana barreeffama hankee kana wanti godhuudha qabna jechuudha maal godhuu qabna isa kana mirror yookaan akka inni jalatti mul'atu godhuu qabna akkamiin goona na hordofaadha gadoo deemtan as jala dhuftanii kana jalaan jechuudha gadoo deemtan 3D rotate kan yookaan irra ni xuyna jechuudha 3D rotate dhaan maal goona rotate goona akkamiin goona na laali 3D rotate barreeffama kana akkatti raffifna lafarra jechuudha barreeffamni kun akka bifa tanaan lafarra akka raffifneet isa kanas ni guddifna barreeffamni kun isa kana wajjin wal qixa ta'uu qaba waan ta'eef ni guddifna barreeffama kana jechuudha isa kanatti akkasii galuuf jechuudha san booda barreeffama kan kee 3D isaatiin maal godhuu qabdaa dirqama 3D rotate dhaan barreeffama kee kana sirriitti akkasiif bareeduuf wal qixxeessuu qabdaa jechuudha. Akka likkitsii bareeduuf jechuudha hojiin kee bifa tanaan barreeffama kee bifa tanaan wal qixxeessuu qabdaa jechuudha. Erga barreeffama kee kana goote booda amma wanti godhuu qabdu maali yoo jette barreeffama kana ka copy goote kana kalara biraa godhuu qabda yookaan xiqqoo gurraachisuu qabda akka jalatti ifuu isaa sirriitti beekamuuf jechuudha. Akkam goota gadoo dhuftee isa copy haarratti erga tuyita booda akka gadoo deemtee as jala dhuftee jechuudha. Kalara kajooni tuyita kalara isaa kana maal goota gradient kalarii filatta dirqama. Gradient kalarii kana filattee bifa tanaan bifa sitti akka toluun jechuudha yookaan akkana gootee kana tuyitee barreeffama kee kana akka haalaan hin mul'anne yoo godhuu feete bifa tanaan goota. Erga bifa tanaan akkatti barreeffama kana filattan booda maal godhuu qabdan ni sirreessita barreeffama kee kana isa kana barreeffama kana maal godhuu qabda akka haalaan hin mul'anne barreeffama kee kana akkana sirreessite booda opacity hayyoo kana ni tuyita opacity kanaan barreeffama kee kana haalaan xiqqisuu ni dhoosita jechuudha. Akka barreeffamni kee kun wanta si fakkaatuuf opacity isaa xiqqisuu irraa xiqqeessita. Barreeffamni kun akka ilaaltanii agartan mirror ta'ee jira jechuudha.
As teeppiin itti aantu maali yoo jettan barreeffama kana tiraanspaarensii godhuu qabna jechuudha isa kana. Isa kana akkamitti tiraanspaarensii goona ni beekta? Liinka walitti godhuu qabna jechuudha barreeffama kanaa fi wantoota kanneen hunda. Akkami walitti hidhuu qabna jechuudha waan daleena kana baagiraawundii kana hojjechuu. Laayer hajooni xuyina mallattoo sana achirraan xuyinetiiti kana sadeenuu raayit goone mallattoo kana xuyine okay jennaani jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya amma wanti kun walitti hidhamee jira jechuudha. Amma immoo duuba isaa banuu qabna jechuudha. Duuba isaa akkamiin banna? Mallattoo isa tana ishii eetti aantu tanaan bannaa jechuudha. Ishii eetti aanu ifa xuyine booda gadoo deemna. Gadoo deemnee booda mallattoo erase color ta'e tana xuyina jechuudha. Erase colorii erga xuyine booddee erase colorii kana ni banna. Erase coloriin hoggaa baname duubni barreeffama kana akka laaltanii agartan kana duubni isaa banaadha jechuudha. Amma wanni nuti barbaannu footoo tana qofaa jechuudha. Sii galee footoo tana qofa barbaannaa jechuudha. Amma duubni barreeffama keenya nuuf banamee jira jechuudha. Footoo tana lafa tana guutuu qabdi. Footoon tun akkanatti footoo tana erga akka tolfanneen booddee maal godhuu qabna? Fixannee jira jechuudha. Soofteerii kanarraa ookeenneeni soofteerii kanarraa fixannee jira. San booda footoo teenya seef godhanna. Save as image kajooni xuyixan. San booda PNG ta'uu isaa formaati yoo PNG hin taane formaati isaa jijjiiruu qabdan jechuudha. Asirratti xuyixanii PNG deebisuu qabdan PNG ta'uu qaba. San booda save to gallery jennaan jechuudha. Keen master erga bifa tanaan banannee booddee keen masterii ti banan erga keen master bannee booddee kana xuyina new project haaraan eegalaa erga akkatti gaseenne booda background filannaa jechuudha. Background jechuun wanta barreeffama duuba banaa goone san keessa deemu viidiyoo ta'a footoo haa ta'u. Fakkeenyaaf an footoodhaan godhee isin garsiisa. Isin waan feetaniin godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf an footoo abbaa gadaa tanaan godhu footoo abbaa gadaa tanaan godhuu fedha. Maal gootan erga jalqaba kartii irratti qotan booda haga barreeffamna keessan deemu footoo teessan tana ni guddifattan. San booddee footoo tana asirratti xuyixan mallattoo tana irratti gista akkanii cuqaastan pan and zoom ishii tana irratti cuqaastan footoon tun iskeeliin ishiidha lafa tana guutuurra hin jirtu waan ta'eef guutuu qabna zoom godhuu qabna. Quba lamaan qabdanii akkas zoom gootan amma guutee jira. Egaa footoon tun eessarraa kaatee akka barreeffama kana keessa akka waan viidiyootti akka deemtu godhuudhaaf isiniin garsiisa. Amma eef akkanatti zoom godhanne boodee ookeenneetiti maal godhanna itti aanee laayer hajoo xuyinaa jechuudha. Erga footoo tana gad fudhannee laayer hajoo ni xuyina. Laayer hajoo erga xuyine booda miidiyaa hajoo jira. Miidiyaa hajoo ni xuyina. San booda wanta amma seef godhanne kana ni fidanna jechuudha. Akkamitti fidanna? Akkanatti nu dhufa. Erga akkana nu dhufe kana booda wanta kana lafa tana irratti uwwisuu qabna jechuudha bifa tanaan. Egaa lafa tana irratti akkatti uwwisnee jira jechuudha. Wanti kun baagiraawundiin isaa kalaraa tahee jira jechuudha. Baagiraawundiin isaa kun immoo akka keessa deemu gochuudhaaf baagiraawundii kana irratti gizeeta akkani tuqanna. Footoo tana haga ishiin nu deemuu feenu ni godhanna. Skeelii jechuudha haga ishiin deemuu qabdu ni goona bifa tanaan jechuudha. Baagiraawundii kalarii keenya irratti ni tuqanna. Baagiraawundii isaa asirratti mallattoo tana erga xuyine booddee maal godhuu qabna? Wanta kana walitti hidhuu qabnu asirraa eegalee immoo eessarraa akka footoon tun eegalu fakkeenyaaf adii kanarraa haa eegalu inni zoom goona asirraa zoom gooneeti gadoo akkatti barreeffama kana keessa akka gadoo deemu godhuudhaaf kun ka jalqaba akka inni itti eegalu bakka adii kanarraa eegala. Bakki inni itti dhumu immoo asirra gasta akka tuqannee dhuma wanta kanaa jechuudha. Gadoo kana gadoo goonaa jechuudha. Akka keessa gadoo deemu fakkeessuuf akka gadoo goonee okay jennaan jechuudha. Barreeffamni kun bifa tanaan viidiyoo kana keessa gadoo deemaa jechuudha. Akka waan viidiyootti barreeffamni kun keessa gadoo deemee diimaa dhufa diimaa lagu dhufe gurraachaatti aanee dhufa jechuudha. Barreeffamni kun bifa tanaan as keessa deemaa jechuudha. Kun kalara an filadhe malee viidiyoo keessan godhuu dandeessan waan isinitti tole godhuu dandeessan. Okay, waan barreeffamni kun yoo akkamiin akka viidiyoo irratti agartan kanatti zoom ta'ee dhufe akka deebi'u jechuudha.
maal godhuu qabna jalqaba eessarraa eegaluu qaba barreeffamni keenya akka jalqaba asirraatti ni godhanna. Erga jalqaba akkatti asirra godhannee miidiyaa tana guutuu keessa barreeffama keenya bifa tanaan kaa'annee booda maal goona barreeffamni keenya kun akka bakka sanarraa nu eegaluuf wanni godhuu qabnu maal ni beeytani jalqaba ni hiina qulfii tana ni xuuxan erga qulfii tana xuuxan booddee dhiifama asirra ni deebitan qulfii tana ni xuuxna erga qulfii tana xuuxne booddee barreeffamni keenya kun akka nuuf eegaluuf akkuma eegaleen jechuudha. Asirraa akka eegalu godhuudhaan fedha fakkeenya malaalaadha gaduma zuumni gootan bakka isinitti tole jechuudha. Fakkeenyaaf walakkaa tanarraa eegalu akkuma isin agarsiisaa jiru bakka tanarraa eegalee xiqqoon akka achi deeme akkatti eeffa bakka tanarra geenye booda qulfii sanii mallattoo tanaan goona. Okay, mallattoo saniin erga irratti qo'attan booddee barreeffama if duuba zuumii reefu gootan san if duuba deebistanii jechuudha. If duuba deebistanii bakka irra dhaabuu feetan sanarratti lafa teessan cufuu qabdanii akkatti lafa irra dhaabuu feetan sanarratti bakka sanatti akka dhaabbatu yoo feetan wal qixxeeffatanii harkaan odoo gad hin dhiifne odoo if duuba hin deebine asirratti akka dhaabbatu godhu. Amma barreeffamni kun ufiin utaalee bakka sanarratti qubataa jechuudha. Okay, taniin san booddee mi'a ilaallu. Barreeffamni kun ufiin akka ilaaltan agartan haa barreeffamni kun ufiin achi deemee utaalee dhaabbatee dhaabbataa jechuudha. Achi deemee erga akka utaalee dhaabbatee booddee maal gootan akka asoo deebi'u godhuudhaaf immoo ammas wanta kanarratti laayerii barreeffama irra ni xuuxan bakka sanarra ni xuuxan erga akka taagana takka dhaabbate booda xiqqoo irraa oftanii haganni dhaabbatu achitti akka dhaqeen dhaabbatee xiqqoon akkas deebi'u godhuuf xiqqoo tuqaa mallattoo tanarraa xiqqoo asoo deemtanii jechuudha. Mallattoo tanatti deebitanii jechuudha asoo dhuftanii ammallee qulfii tanarra gis akka ammas ni xuuxan. San booda asirratti hiitan ammas gis takka asirratti ni hiitan san booda asirraa hanga barreeffamni kun dhumutti if duuba deebaa akka deebi'u asoo hanga fakkeenyaaf bakka tanatti intiroo sakandii 10 takka ni ga'a sakandii 10 takka irratti jechuudha. Hanga asitti akka if duuba bahuu goonaa jechuudha xiqqoon akkami goona. Okay, qulfii tana keessa jiraachuu keenyaaf wanti goona booda inni nu sararri isaa diimaa ta'a jechuudha. Naannoon isaa kun qulfii tana keessa jira. Intuun amma iddoo harka keenyaan zuum goonaa jechuudha. Barreeffama kana ammallee irra deebinee barreeffama kana bifa tanaan zuum goonaa jechuudha. Akkana zuum goona barreeffama kana san booda kennaan. Barreeffamni kun bifa inni ta'u laaltanii laaluu dandeessan. Hoggu dura eegalu bifa tanaan eegala. Erga bifa tanaan eegale immoo deebi'ee akkasitti dhumaa jechuudha. San booda wanti gootan yoo jiraate viidiyoolee itti aanu fakkeenyaaf laayer jettaniin babbareechuudhaaf miidiyaa kajoo jettaniin viidiyoota kana hunda yoo barbaaddan wanti isaa viidiyoo jalan isinii kaa linkii wanta khayyaa jalan isinii kaa kana itti gabbuufattan isa kana jechuudha. Erga gabbuufattan booddee iskiriina kana guuturra gootan iskiriina kana guutuu jechuun wanti kun viidiyoodha. Wanta akka halkan wayii waan viidiyoo bareechuudhaa fi viidiyoo mooshinidha. Asirratti tuqattan san booda wanta akka qoshaasha wayiitii gadooni deemtan as jala blending kayooni tuqatan san booda maal gootan screen kajoo argatu itan booddee okay taniin jechuudha. Mi'a laallu kan godha ni mul'ata jechuudha wanta kun. Ammallee wanta biraa miidiyaa wanta sanniin barbaadadha. Fakkeenyaaf isa kanallee ni godha.
tun aduudha jechuudha. Irra godhatanii ni fudhattan. Booda kan biraallee okkeettan kan biraallee miidiyaa. Kun footoodha. Akka iskiriina guutuu gootan san booda gadoo deemtan bilendiin kajooni tuytan iskiriin kajooni gootanii jechuudha. Iskiriin kajoo gootanii xiqqishu opacity isaa irraa xiqqeessitan. An waan isin garsiisu jiruu fi bifa tanaan godha itti yaaddanii suuta viidiyoo kana viidiyoo ajaa'ibaa intro ajaa'ibaa ittiin hojjetuu ni dandeessan jechuudha. Erga bifa tanaan akkanatti fixxan booddee jechuudha. Sagalee feetan itti godhatanii intro teessan tan. Sagalee intro tanaa wajjin isinitti toltu muuziqaa haa ta'u wanta fedhe haa ta'u jalatti godhatanii yaa'an sagalee san hojjedhee fi hiyyaan qabu. Sagalee feetan jalatti wanti gootanii godhatu dandeessan sagalee muuziqaa sagalee waan isinitti tolee wanta intro raafeetan sagalee feetan intro teessan jala godhatan. Linkii sooftiweerii kanaatii fi linkii sooftiweerii ittiin barreeffama barreessanii san telegiraama jala isinii kaa. Isin immoo warroonni viidiyoota kana jala fakkeenyaaf wantoota kana ismookii kana paartikilii kana wantoota kanneen anamma itti fayyadame kanneen jechuudha. Aduu as gubbaa tana jee kanneen warroonni feetan yoo feetan komantii jalatti wanta kana kanaa san feenaa telegiraamaa jala kan isiniif kaa'uuf naaf barreessuu dandeessan daawwadhaatiitii irraa baradhaadha. Anamma jarjareetiin hojjedhe steepitti hojjetni si garsiisuuti itti jettee intro bifa bareedaa ta'ee hojjechuu dandeessa. Arraaf intro tana akkamitti akka hojjetanii isin garsiisa. Barumsa introon alaa editingii akkamitti godhan gaafii teessan laalee gaafii feetan irra gaafadhaa. Gaafii feetaniin isiniif deebisuudhaaf ni yaala hangan danda'utti jechuudha. Egaa arraaf kana barannee sanbooda ifa fixattan akkasitti sheer gootanii sanbooda viidiyoo isaan irratti warreen seef godhuun beekneef yoo jiraate sheer kajoo asirratti tuwitan sanbooda quality feetanii sheer gootanii jechuudha. Sooftiweeriin kun by the way haga 4K sheer godhuu danda'a baasu resolution isaa jechuudha. Hagaan 4K export godhuu danda'a full HD 540 gad hin qabu. Hanga sitti yeroo baay'ee full HD dhaan export goona. Full HD goone brightness isaa xiqqootti daanna bareedaadha. Bifa kanaan fayyadamtanii export godhuu dandeessan. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoonni holqa barnootaa hundi keessanuu warroonni hanga dhumaan wajjin turtan hedduu takka galatoomaa. Viidiyoo keenya daawwachuu keessaniif galata guddaa qabdan. Viidiyoo kanaaf yoo isinitti tole like, share, comment godhaa yaada keessan jechuudha. Keen maaster kana immoo fayyadamaa kan Oromootii akka Oromoo guutuu fayyadutti kan design isiniif godhee alaabaa Abaawootii fi alaabaa Abbaa Gadaa qaba backgroundiin isaa jechuudha. Asirra Oromiyaa kajoo jira, holqa barnootaa kajoo jira, design ka godhee holqa barnootaati. Keen maasterii kana fayyadamaa namuutuufuu sheer godhaa. Viidiyoo kana namuu tokko argu yoo isinitti tole warroonni community qabdan community irra sheer nuuf godhaa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota.